Seenaa qabsoo Oromoo keessatti taatteewwanii fi akkasumas immoo madaa'ummaan hanga lubbuun du'anii baraa fi baratti lubbuu qaaliin deebine kaffalu akkuma itti fufetti jira. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya kan Milkoo Oromoo Show arrammootu qabannee sagantaa keenya keessatti kan isiniif dhiyeessinu sagantaa keenya seenaa fi sirna awwaalchaa Kumaandar Quufaanuu Toleeti. Kumaandar Quufaanuu Tolee akkuma beekamu torbee irreechaa yookaan immoo torbaanota darban keessa egaa sababa tokko malee badii tokko malee Oromummaa uffachuu isaanii qofaaf raayyaan ittisa biyyaa sirna nafxanyaatiin guutame rasaasatti roobsee akka hin taanetti lubbuu isaanii obbaase. Egaa kabajamtoota daawwattoota keenya sirnaa fi sirna gaggeessaa awwaalcha isaaniitii fi akkasumas immoo seenaa isaanii dhalattootaa fi jiraattota hawaasaa naannoo isaaniitti dhalatanii irraa waan hubannuu fi waan dhageeffannu qabna. Nutis kanuma isinii qooduudhaaf immoo egaa sagantaa keenya keessatti irraa xiyyeeffannee isiniif dhiyeessine. Sagantaa kana immoo qopheessee kan isiniif dhiyeesse an Guutaa Nashaatiin. Maamiltoonni keenya viidiyoo kana nu biraan geessanii akka viidiyoon kun hojii yookaan immoo hawaasa gurra bu'u warroonni carraaqqee fi tattaaffii nu gootan gamanumaan guddaa galatoomaa jecha. Egaa gamanumaan gara qophii fi sagantaa sirna gaggeessaa fi seenaa isaanii isin dabarsan yeroo gaarii qabaadhan gamanumaan affeerraa kooti. Waltajjii leenjii poolisii idilee leenjisummaa poolisii fudhatan kan ta'u ta'e itti aanan isee darbuun tole guyyaa lama
ja'a kudha sagal saddeettamii ja'a irraa hanga tokko godina Arsii aanota garaa garaa irratti ramadamee ogummaa adda addaatiin hojjechaa kan turan ta'uu isaaniitidha. Itti aanaan Inspektar Kumaan Tolee gaafa guyyaa 2/6/2009 irraa hanga du'aan addunyaa kana irraa boqotanis magaalaa Adaamaa kutaalee magaalaa garaa garaa irratti ramadamanii hojjechaa kan turan ta'uu isaaniiti. Itti aanaan Inspektar Kumaan Tolee iddoo itti ramadamanitti naamusa poolisummaa isaanii fi nama naamusa gaarii qabu ta'ee hanga hojii isaanii hojjechaa turanitti irraa eegamu hunda guutumaan guututti argamuun amalaa fi kaka'umsa gaarii qabaniin dirqama poolisummaa isaanii irraa eegamu waa kan turan ta'uusaa gamanumaan itti ta'ee osoo jiruu itti aanaan Inspektar Kumaan Tolee abbaa ijoollee dhiiraa 7 fi durba 5 walumaa galatti abbaa ijoollee 12ti. Itti aanaan Inspektar Kumaan Tolee dhalatanii umrii isaanii waggaa 52 fi baatii 11 gaafa guyyaa 23 tokko 2013 hojii sakatta'umsaaf bahanii balaa tasa isaan mudateef addunyaa kana irraa du'aan boqotaniiru. Kanumaafuu Waaqayyo lubbuu isaanii jannata haa kennu kadhachaa biyyeen isaanii haa salphatu jedhu. Maatii isaanii fi hiriyoottan isaaniitiif jabina hawwina qajeelcha poolisii bulchiinsa magaalaa Sardaarraa. Qabsaa'anii gubaa qabsoo itti gubaa. Rabbi warra jaayinataa isaan haa taasisu. Rabbi warra jaayinataa isaan haa taasisu. Kanaaf isiniif jecha bakki inni ittiin kufne hin jiru, bakka inni ittiin kaane hin jiru, gaarri hin baane hin jiru, qileen inni seenne hin jiru. Kana hundaa gubatee macarrashaa irratti warra isaatiitti deebi'ee kabaja argatee xurataa baheetu yeroo nagaan itti cisee jiraatutti hin gahaa jedheen rabbi. Hin ta'u jedheen hin dabartu jedheen. Kanaaf amma nu waan biraan goonu waan biraan barbaannu. Ilma keenya obboleessa keenya hin awwaallanne. Kanaa booda maaltu dhalate? Eessatti dubbiin? Garamitti garanatti moo as garati moo garanatti kan jedhu achitti dubbi. Komishinii wajjin dubbanne. Rabbi si sokaan hulleen tokko. Oma isiniin oota. Isin yoo gargaarsa Rabbi argatu isin haa gargaaru. Bakka kanaaf hunduu karaa mootummaatiin kan jiru raawwatamee jira. Eenyu maal akka ta'e beekamee jira. Wanni tokko hin jedhu Rabbi isin haa sabbarsiisu. Kaan egaa booda dubbanna. Rabbi haa sofu. Bida dulu cemer nagaan. Bokat.
Sabargat. Sabargat. Woi. Harga kelan. Era fundurat. Harga kelan.